Arra barattoota qormaata biyyoolessaa fudhataniif gorsa gabaabaa isinii qabannee dhiyaanne gorsi keenya narraa tokko maaloodha. Yeroo daree qormaataa keessa ol gallu na'uu hin qabnu waan ta'eef teenshin ta'uu hin qabnu waan ta'eef akkamitti teenshinummaa keenya irraati adda baana jedhu immoo tokko lamaan isinitti agarsiisa. Akka barsiisaan dhufee qormaata nu hireedhaan waraqata keenya lafa kaa'annee irsaasii kaannaa qartuun kaannaa laaphisii tarree gashinee dhumarratti maal fudhannaa warri dhiiraa suuta jenne caammaa keenya keessaati boobaan isa gashina sana kunis keenya warri shamarranii beektu as keessaa fuutu as keessaa lama fuutu dhaabu asii annachata boodee barsaan argaa fuula itti fayyadamna achi keessaan fuutu indunuunfatu kadhannaa gabaabaa goonam dunuunfatanii barsiisanii si waamessi si waamuu dhiise waan tokko jechuun qabdanii ija keenya irratti jaamsine yeroo 19 qilleensa fudhannee baafna. Utuu ijaaru akka tasaa miisajjiin innaa galee miisajji foolsidha. Inni foolsida isatti hin baasina. Ganaa isinii argama. Qormaanni ganaa argama. Yoom hojjetame yoom ba'ee immoo isinii argan. Dogoggoran inni soba maqaa ta'eef akkatti hin baafnu. Qassannee eegnee hin dubbisne maqaa barreeffannee waan hundumaaf inni raannee yeroo 10 qilleensa fudhannee ergi raannee booddee gara hojii deemnaa jechaadha. Miisajjiin sirriin ganaa alfa maqaa ta'e. Miisajji sirrii amma dhufuutti enne gara hojii deemnaa. Akka irraa barattan abdiin qaba. Yaaddeenaa qormaatii hin ba'a baran. Neetworkiin sobu balleessan isaa muudii qabatu addaame. Ani kan shawaa.